Nagaan keenya bakki jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha qophii turizimii keenya irraatiin yaadan gara Switzerlanditti isin geessinee haala jireenya hawaasa baadiyyaa isaanii keessa jiraatanii isiniif dhiyeessina. Viidiyoo kana sabiskiraayib gochuudhaan hamma dhumaatti nu waliin tura. Baadiyyaan Switzerland yeroo baay'ee akka suuraa barjaa irratti maxxanfamee fakkaatutti ibsama. Tulluuwwan Alpiis kan hurrii adii uffatan, haroowwan ifa qulqulluu qaban, lafa magariisa, mana muka xixiqqoo qabaniin bareechametu mul'ata. Garuu bareedina kana duuba sirna aadaa jiraattotaa, hawaasummaa fi falaasama waliigaltee uumama wajjin jiraachuu irratti kan hundaa'edha. Asitti lafti dhuunfatti qotamu hin jiru, dhaala walitti isaan qabanidha. Jireenyi saffisa hin dhaabbanne yookaan babal'ina daangaa hin qabne irratti hundaa'u, madaallii obsaa fi kabaja irratti hundaa'a. Baadiyyaa Switzerland beekuun akkaataa lafti, namnii fi yeroon walitti dhufanii jireenya qofa osoo hin taane eenyummaa biyya isaanii ijaaran arguu jechuudha. Ganama barii halluu hurrii tulluuwwan jalatti mul'atu, ifni biiftuu irratti ba'ee boca isaanii laaffisa. Mana mukaan ijaarame irratti aduun ganamaa ba'ee ifa isaa calaqqisiisa. Sagaleen bilbila loonii sulula irraa gara sululaatti dhaga'ama. Kun sagalee akka tasaa ta'u miti, mallattoo itti fufiinsati malee. Baadiyyaan Switzerland sirnaan eegamaa fi kunuunfamaadha. Bakkeewwan akka lafa qonnaa sulula irratti sirreeffamanii qotamu. Qamadii, garbuu fi boqqolloon tartiiba bareedaadhaan mul'atu. Baadiyyaan Switzerland marga alpoorni jedhamuu fi qabeenya biqiltootaa hedduu qabu. Loon qofaaf osoo hin taane bineensotaa fi biqiltoota adda addaafis iddoo jireenyaati. Gandoonni xixiqqoon miilla tulluu jalatti walitti qabamanii biqiltoota kuduraa fi muduraa sirnaan qotamaniin marfamanii jiru. Bifni isaanii kun baay'ee bareeda. Kun murtii itti yaadamee fudhatame irraa kan ka'edha. Lafa kamiyyuu faayidaa fi bareedina isaa waliin yaada keessa galchanii itti fayyadamu. Dhimmoota baadiyyaa Switzerland keessaa inni guddaan falaasama isaaniiti. Qote bulaan lafa ofii isaatiif qofa hin qabaatu, dhaloota itti aanuuf eegumsa godha. Kun sirna qonnaa keessatti mul'ata faayidaa yeroo gabaabaa osoo hin taane bu'aa yeroo dheeraa irratti xiyyeeffachuudha. Naannoon Alpoorn daangaa qaba. Qonna guddaa galtee indaastiriif ta'u hin barbaadu. Kanaaf daawwannaadhaaf akka ta'utti marga wal jijjiiruu, lafa eeguu fi bineensota kabajuu fa'aa irratti xiyyeeffata. Saawwan akka qaama oomishaa qofatti hin ilaalaman. Maqaa, amalaa fi hariiroo nama waliin qabu. Lafarraa marga argatu. Saawwan isa sana gara aannaniitti jijjiiru. Aannan immoo akka aadaa naannichaatti nyaata faarmaajiitiif oola. Yeroo gandoota keessa deeman seenaa dhagaa fi muka keessatti kuufametu mul'ata. Manni mukaa kun baay'een isaanii jaarraa hedduu dura ijaaraman. Ijaarsi isaanii kun kaayyoo ijaaramuuf qaba. Saanqa bal'aan cabbii fi qorra isaan irraa ittisa. Mukti bocamee ofirraa mallattoo aadaa qaba. Baalkooniin immoo marga gogsuuf akkasumas meeshaa kuusuuf isaan tajaajila. Ijaarsi kun itti fufiinsa argisiisa. Muka naannoo irraa ijaaramee dhaloota irraa gara dhalootatti daddarbaa qorra Alpoornii akka dandamatutti suphama. Gandoonni iddoo waliin jireenyaa kunneen wantoota akka mana amantaa, warshaalee aannanii fi gabaa naannoo isaanii cinaatti ijaaraman.
Kun jireenya dhuunfaa isaanii fi itti gaafatamummaa waliinii wal madaalchisuudhaan jiraachuu isaanii argisiisa. Yoo manni mukaa mallattoo ijaarsaa ta'e, faarmaajiin immoo mallattoo nyaataa fi mallattoo aadaati. Giddugala gandootaa hedduu keessatti warshaalee aannanii keessatti waliin hojjetu. Aannan haaraan saawwan marga aalpoorni dheedan irraa walitti qabamu kuusaa sibiila diimaa keessatti ho'ifama. Mala jaarraa hedduu dura fooyya'e kana kan isaan itti fayyadamaa turan faarmaajii guddaa kan Appenzeller jedhamu ture. Faarmaajiin kun iddoowwan qorraa keessa waggootaaf kuufamee erga taa'ee yeroo galagalfamu bishaan soogiddaatiin dhiqama. Mallattoon AOP jedhamu qulqullinaa fi dhugummaa isaa mirkaneessa. Faarmaajii hojjechuun nyaata qopheessuuf qofa miti, falaasama obsaati. Ji'oota yookaan waggoota fudhata. Addunyaa saffisa irratti xiyyeeffachaa jirtu keessatti aadaan faarmaajii Siwiizerlaand gatiin dhugaa yeroo akka barbaadu nu yaadachiisa. Jireenyi baadiyyaa Siwiizerlaand waqtiilee afuriin walitti hidhata qaba. Waqtii bonaatti qilleensa tasgabbaa'aatu jira. Yeroon kun yeroo meeshaan suphamuu fi mana keessatti walitti qabamu ta'a. Waqtii birraatti immoo biqiltuun haaraan biqiluunii fi saawwan dhaltiin godhachuun isaanii haara'umsa argisiisa. Waqtii gannaatti margatu baay'ata. Kanaafuu loowwan gara lafa ol ka'oo kanneen akka alpaabzaag jedhaman kanatti geeffamuudhaan kabajamaaf. Kun sirna durii namaa fi beeylada walitti hidhuudha. Waqtii arfaasaatti immoo yeroo sassaabbii midhaaniitu ta'a. Yeroo isaan itti waynii, boqqoolloo fi midhaan birootiin galata waaqaaf galchanii fi jijjiiramaaf qophii godhatan ta'a. Jireenyi baadiyyaa kun garaagarummaa irratti osoo hin taane waliigaltee isaanii irratti hundaa'a. Ollaan ollaa isaanii gargaaruudhaan marga walitti qabu, daangaa waliin eegu, yeroo rakkoottis loon waliif tiksu. Gabaan torban hin geggeeffamu iddoo daldalaa qofa osoo hin taane iddoo itti wal arganii odeeffannoo, gorsaa fi michummaa isaanii itti waliif qoodanidha. Aadaa uffannaa fi weedduu isaaniitiin akkasumas sagalee muuziqaa maqaansaa aalpoorni jedhamu afuufuudhaan eenyummaa isaanii calaqqisiisu. Kun daawwannaa turistootaaf kan qophaa'e osoo hin taane itti fufiinsa aadaa isaaniiti. Jiraattonni baadiyyaa kun aadaa durii keessatti qofa hin hafne. Elektiriikii, intarneetii fi meeshaalee ammayyaa qabu. Meeshaan ammayyaa kun aannan elmuu irratti saffisa isaaniif dabala.
Appilikeeshiniin haala qilleensa qonnaa isaaniif qajeelcha. Soolaariin immoo akka isaan humna alaa dhufu irratti maallaqa hin balleessine isaaniif qusata. Garuu teekinooloojiin kun gatii bu'uura eegumsa lafaa, waliigaltee hawaasummaa fi kabaja uumamaa hin balleessu. Haara'umsi aadaa isaanii tiksuudhaaf tajaajila. Baadiyyaan Siwiizerlaand lafa qofa miti, madda yaadatii fi jireenyatis malee. Asitti suuta hojjechuun hanqina miti, obsa qabaachuu argisiisa malee. Hojii hojjechuun oomisha qofa miti, walitti dhufeenya lafa waliin qabanidhas malee. Aadaanis ba'aa miti, ifa gara fuulduraatti isaan qajeelchu malee. Addunyaa saffisaa fi dhiphina keessa jirtu kana keessatti fakkeenyi kun filannoon biraa jiraachuusaa argisiisa. Jireenya hidda qabu, jireenya hiika qabu, waliigaltee itti fufaa fi wal kabajuu irratti hundaa'a. Baadiyyaa Siwiizerlaand keessa deemuudhaan sagalee bilbila loonii dhaga'uun akkasumas faarmaajii Aalborn keessatti kuufame irraa dandamachuun falaasama jireenya isaanii keessa seenuudha. Asirratti jireenyi kuufama hin dhumne jechuu osoo hin taane wantoota yeroo dheeraa jiraataniin kanneen akka lafaa, aadaadhaa fi walitti dhufeenya namaatiin kan guutame jechuudha. Qophiin keenya isiniif dhiyeessine kanarraa akka barattanii fi itti bohaartan hin abdanna. Egaa miidiyaan keenya kun yeroo dhiyootti hojii isaa jalqabe waan ta'eef laayik, sabiskiraayib gochuudhaan akka nu tumsitan isinitti dhaammanna. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.